Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti nama amanameen kabajamtoota hordoftoota chaanaalii yuutuubii Daandii Fayyinaa akkam jirtu. Galateeffamuu nama lasaa kan ta'e maqaa Waaqa keenya uumaa keenya Yesuus Kiristoos kan kabajamee fi kan ol jejjedhanuuf yaa ta'u, maqaa isaa dubnee maqaa haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam kennaa fannoo jalaa kan taate giiftiin araaraa maqaan ishii biraahuu kan hin dandeenye waadaan fayyinaa maqaan ishii kan ol jejjedheef kan kabajame nuuf haa ta'u. Seensa kaayyoo dubbii amantaa. Ogummaan jalqabaa Waaqayyoon sodaachuudha. Fakkeenya 1:7 irratti akkuma ibsame waa'ee amantaa, kaayyoo amantaa, amantaan maalii eessatti jalqabee akkamiidha kan jedhu seensa isaa irra waliin eegalla jechuudha. Kaayyoon barumsa dubbii amantaa. Kaayyoon barumsa dubbii amantaa namni kan waaqessu akka beekuuf, beekees akka tajaajiluuf, jaallatees akka tajaajiluuf gaggeessudha. Faayidaan isaa nama tokko sararaawwan sadan kana keessa kaa'uun adeemsa kiristaanummaa isaa mijeessuudha. Kanaaf deemsa kiristaanummaa keenyaa tartiibaan sirreessuuf mata duree kanaan sararaawwan armaan gadii kana sadan baranna. Isaanis Waaqayyoon beekuu, Waaqayyoon jaalachuu, Waaqayyoon tajaajiluudha. Itti aanee baay'ooliin sararoowwan kana keessaa tartiiba osoo darbiin isa xumuraa irra eegaluun uumaa isaanii jireenya isaanii dhabaniiru. Tokko immoo osoo Waaqayyo hin beekin gara isa sadaffaatti waan darbaniif waan hojjetaniyyuu hiikaa isaa yeroo wallaalchisan ni jira. Kanaaf namni tokko jireenya isaa akka fedha Waaqayyootti gaggeeffachuuf tartiiba sararaawwan armaan olii kana keessa darbuu qaba. Tokkoffaa, Waaqayyo beekuu. Kiristaanummaa keessatti hundeen barumsa dubbii amantaa jalqaba addunyaa kana kan uume, kan nyaachisuu fi kan jiraachisu Waaqayyoodha jiraachuu amanuudha. Kanaaf barumsi dubbii amantaa Waaqni tokko Kanaafuu barumsi amantaa Waaqni tokko jiraachuusaa ragaa bahuun eegala. Dhugaa bahuuf immoo arguu yookaan beekuun barbaachisaadha. Duuka buutichi kan beeknu ni dubbanna, kan agarrees dhugaa baana akkuma jedhe Yohaannis 3:11 irratti akkuma barreeffame. Beekuuf immoo barachuun dirqama. Kanaaf jalqaba amantiin Waaqayyoon beeknee kan inni nuuf ibse kan biraa beekuuf immoo barumsa amantaa barachuu qabna jechaadha. Barumsa amantaa kan barannuu fi waa'ee Waaqayyoo beekuu, waa'ee isaa akkamiidha, Waaqni kun maaliif amannaa, maal argannaa jedhanii akkuma duuka bu'oonni gaafatanii waa'ee waan argannu sanaa baruudhaaf dubbii amantaa baranna jechuudha. Namoonni tokko Waaqayyoon walakkaa qofa beeku. Kana jechuun kennuu isaa malee kaasuu isaa hin beekanii, fayyisummaa isaa malee du'aa akka inni waamu hin beekanii, dhiifama isaa malee dha'icha isaa hin beekanii, obsa isaa malee dheekkamsa isaa hin beekan. Kitaabolee qulqullaa'oo garuu akka armaan gadii nu barsiisa. Waaqayyo ni ajjeesa, ni fayyisa, gara Si'oolitti buusa, ni baasas. 1 Saamu'eel 2:2 irratti akkuma dubbatame jechuudha. Kottaa gara Waaqayyootti haa deebinu. Inni nu cabseera, nu fayyisaa, inni nu rukuteera, inni nu fayyisa. Hosee 6:1 irratti akkuma barreeffame jechuudha. Namni fayyisummaa Waaqayyoo qofa amanu yeroo Waaqayyo du'aa nama waamu yeroo argu amanuu dhiisuu danda'a. Lamaan isaa kan amanu garuu yeroo hunda Waaqayyo waliin jiraata jedhamee barreeffameera. Inni lammaffaa Waaqayyoon jaalachuudha. Waaqayyoon Gooftaa laphee guutuudhaan yaada kee guutuun jaaladhu. Maatewos 22:37-38tti tiksiin kun barreeffameera jechuudha. Achirra deemtanii dubbisuu ni dandeessu. Namni Waaqayyoo sirriitti beeku isa jaallachuu dhiisuuf sababa hin qabu. Kan jaallatu immoo wantoota isaaf raawwatamu ilaalee ta'uu hin qabu. Yeroo isa jaallannu immoo kan fayyadamnu nummatuma keenyadha. Wareegamtoonni miidhagina addunyaa kanaa tuffatan wareegamtoota kanaan kan isaan ga'e Waaqayyo beekuu fi jaalachuu isaaniidha. Inni sadaffaa fi inni xumuraa Waaqayyo tajaajiluu yookaan waaqessuu. Waaqayyo waaqessuu kan qabnu kanneen kana armaan olii lamaan keessaa erga dabarreedha. Malee zimminneetuma Waaqayyo waaqadha maali jennee waaqessuu hin qabnu jechuu nutti ibsa jechuudha. Jireenya sirrataa akkasii argachuuf barumsa amantaa barachuun
barbaachisaadha. Seensa dubbii amantaa keenya kanumaan jalqabnaa. Kan kutaa tokkoffaa itti fufnaa. Amma dhumaatti nu hordofaa jennaa. Galatooma.